gartee eenyummaa ofii beeku saniin jaaladha. Dhugumatti ati naa taatee jirta harkumatti irraa hin naa taate biddeena nama qubsu eelee irratti beekanii jiran. Saniifuu gaa dhugumatti sabboontu maashallaa sabboontu dhugaati. Du'ummaa akkamii gaa jaalala na waliin eegaluuf na jaalattee ammee aniin kusiite. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo shama harkumaan sabboontoonni ilmaan oromoo bakka jirtan nageenya keenya bul isin haa godhu. Egaa akkuma agartee viidiyoo tana duraati irratti nu waliin turaa turtan bireendiin xiyyataan duraa nama janaa jentee gartee nama biraa jaalattee jettee geeleen isii dhugaa jirtu na himtee isii anis gartee telefoona isii irraa fuudhee bilbila yeroo laalu dhuguma itti jirti jechuudha. Sababa saniin wal qabachuun gartee naaf isiin walitti illee harree anis kalaas hin fadhu kan biraa jaaladhu kalaas amma booda irratti hin bilbilin jeetillee wasaneetiin jira. Har'aan darmee waan addaa waan isiin nagoo ta'ee fi waan isiin itti jirtu geeleen isiitiin isin biraan geesse egaa kunoo akkanatti nagaa isin gaafattee jirti. Kunoo isin tana daaboo gartee dhugumatti waan iccitii ajaa'ibaa ta'a gartee dhalaan nama godhaa jirtuu fi waan ammaan tana isiillee na godhaa jirtu hunda lafa keessa jechuudha iccitii isii. Kanaafuu uummata keenya mee waan iccitiin isiin nu godhaa jirtu kana guututti walumaan itti aana nu faana tura. Mee daabu isiin tun mee akkam fa'aa amallee isii akkami mee nama akkami isiin tunoo nama gartee bultii tana gartee dhugumaan nama na jaalate moo akkami isiin. Isin yoo bute isin bultu nama yeroodhaaf si deemu jaallatinti malee bultiidhaaf isin deemtu yoo nama jaallattu ni jaalatti. Yoo kan biraatti nama jaalattee jechuudha. Nama deemuun ni jaallatti sobitu malee. Kun akkanatti jechuun naaf ni jaalattee kan biraatti ni jaalattee jechuun isiin kalaas nama hunda ni jaalatti kalaas yeromaan hundatti daddabartuu deemti jetti. Nama gartee bultiif kanarra kaatee miti. Egaa mee du'a isiin tun yeroo jaalaliiraan gaafuu dalagdeen keessaa baay'atti malee akkasatti haasa'iti. Wayi mee osi dalagattuu bara hanga feetoo dalagattee. Hundaniin jaalladha malee heeruma hundi himuuti. Ni sobaa. Akkana jettee jechuudha. Mee isiin tun hangam takka gartee halkanoo yeroo bilbila ampaan beekta bilbila bilbiluufi bilbiluu dhabuu kanaaf akkatti garagalte moo mee eenyuutu akka fireendii biraa qabu namaan jaalladhu ni jira ni beekta illee. Nuti saayii bareedanii waan dirgatti haasa'ee garagalchaa chibuutu bas waluma jaalachuu eegalan. Saayibuma kiyyataniitu nama biraa jaalattii jeen jaalataa jeen sabalatu. Chibuutu garuma galtee dhalaa hunda ni jaalataa jeen. Dhalaa hunda ni jaalataa gartee inni garagagali jeen. Garagalii nama karaatti argullee nama jaalataa tasiitti haasa'e. Akkana gaalaal Oromoo teenya saayibumaatu gartee ammaan tana bara kanuma keetumatti irraa hin dandeenye jechuudha. Saayibuma keetii fi firuma keetii namni si miidhu amma jechuudha. Ati masin jaalatu yeroo ta'u diimaa jenitti himanii dhalaa mallee gootu jaala malee takka jedhan sin fadhu miliyyoon barachuuta garagaltee jechuudha. Kunoo saayibuma kiyyaatu uummata keenya kunoo hundi dhagaa jirtanii saayibuma kiyya jechuudha waliin deemnu kan isaan gartanii jirtanii haa taatu dhiisu hundinuu yoo jaalate isaa jaalatu aadiidha baleessa kiyyaa. Yoo inni hirkatee inni fadhaa jechuudha ittiin gaabbu waan ta'eef saniif waan rabbiin carraa kiyyanaa biraa kunoo saayibuma kiyyaatu kunoo na garagalchee jennu yeroo natu dhaga'u uumaa miti jaalatanii dhabuunis ni jirti. Rakkoon qabdu walli miyyuu waliin jaalala miskiin sana warsaanii hin mana giyaa kana jira sanin dabalee jedhama. Geela qabdaa jechuudha keessaa. Miskiin irraa miyyuu dalagatan. Nama dalagatu. Nama amma wanta kaansitti malaa daabu. An gartee nama dalagaati. Nama gartee dhalaa bilbilee janaajjanee akkasii dhalaarraa yookaan maallaqa isii nyaachuuf yookaan dantaadhaa jaalatoo miti. An bultiin jaallachuu deemu. Yoo immoo akkuma tanaatti akkasii na sossobdee isiinis kan gartee nama biraa jaalattee akkasii na soddu taate narraa dhaabi hin fadhu hin dhalma waan jaamu. Yoo immoo gartee dhugumaan na jaalattee nama gartee na waliin bultii jaalatee bultii isiitiif dantaa qabu taate haala usaala nin jaaladha. Miyyoo nama jaalala biyyoo xiqqishoo irraa ammas warri isaanii daan biyyaa basmillee ni dalagatu. Nama akkamiiti? Xiqqishoo isin bareettudha. Jaalala biyyattii bakka isaanii isa bareettudha. Taammaan tana jaaladhee moo nunnuu tana har'a guddoo moo irra xiqqoo akkami? Wayi xiqqishoo tana nunnuu tana har'a miyyoon daa'ima. Nunnuu irra xiqqoo? Xiqqishoo. An beeka maalaan nama naamusa qabu nama iktiraama qabu gartee bilbilaanis janaa dhiira tanaan tanatti dabru hin fadhu. Firentii mee qabdii qabeetu haati beetu waati na jaalattee malee hin fadhu naan jiru. Nama sirra guuttatu. Namni itti ilaalte hundinni taa'aa beeku. Miskiina nama nagaa. Yaa rabbi janaa erigaa hoo dhugumaan miskiina taate yaa rabbi. Mee dhugaa natti moo? Wallaahi miskiina miyyoo nama nagaa.
Maqaan isheen nama murteessii ta'u maqaan mana isheen kee miskiina danne si barreessan siif taatee bultee deemtee rabbi jiitta nagaa hiri yalla mee khalaas itti bilbiliga dawalan yaamaa maqaan isa sabboon ture nama nagayaa miskiina maqaan sabboontuudha irra bilbilaayyee miskiina kana miyyuu nama nagayaa bilbili hello assalaamu alaikum Waalaikum salam. nagayaa bayyaadhaa sabboon ture irra olaa nagaa qabdaa Nagaa fayya. meedeef loqaa partii takkaa keensu barbaada Mana jirta? tafee baay'eelee Yalla ya. tafee ammaan seefu jira partii jecha Sama. tafee Yalla masalah. ya Allah ya rabbi amma dhufee miyyuun daabu monatti hin kijibilla miyyuun nama nagayaa miskiina ta'an akkuma sabboon san dhugumaan sabboon ta'an sabboontu manamaan sabboon ta'an namaati masha Allah ya rabbi Kakare kita tanah itu namun tidak jalan TV ni. Miskin tanah. tumbar tanaan sharafi bareedin sharafi nunnu Tapi maali pun tidak jalan TV. sharaf rabbumaa sharafin na fidi Miskin tanah gitu mula. Yarabbi tanaan nagatee Kali ini budi mula ada gitu macam. Miskin ni juga lah. khalaas antarnaa hanna Kesiar kanan. Waan Nama ta'e dia khalaas. kata saya ni melanjut. khalaas insha Allah rabbi qiyyati qaydanaa bay Mana ada sabun tu. seen Sana sabun tu. dhugumatti yermaan uffata isiiti uffannaa isii arkeen maashaallah dhugumatti dahabuma sani Ini bermasalah lah, dah lah. sabboontu dhugaati Sabun tu juga. sabboontu Wal berame. baga nagaa dhufte akkam nagaa fayyaa bilkaa nagaa gabte nagaa gabte fayyaa alla maashaallah Asal kan begitu sana kami jalan tahu. sabboontu jechuun laan nama Sabun tu cinta. uffanni isii ga'u jechuudha Eh. uffannaan isiitu dhugumatti sabboontuun uffannaan isiitu sabboontuu godhaa jechuu beekamtuudha sabboontuu eenyuti Sebelum tu amat. maashaallah mee akkamiti Nagaa fayya. Nagaa kapten. nagaa Alhamdulillah. bargeelaytee tanaan takkaa nama jaaladheetillee beekuun nama dalagaati geelaytee tanaatu saayibatiyyaa jira siifin fidaa fi kana jaaladhe gartee akkasitti meetumaan itti hima kanarraa Macam walau asam dah jawab lagi kan seragam main jawab lagi. Sejarah macam. Lah, nama sebenarnya anu beda. Nama jalan tu kebawan, darti kebawan, berhenti kebawan. Lah jadi tinggal macam lah kan ya miskina. Miskin nu dah lega. Nama jadi jono miskina macam. Lo darti kebawan, teman-teman tu tak jarti. Lah jadi tinggal bucir anak Kira-kira kalau mana yang depan. Uji cerita ni. Eh. sabboontu na dhaggeeffadha wanta kan sillee sobuun Macam barbaadu gila dijala. Jadi macam tiga galte. Miyyuun gartee naaf ni jaalattee kabiraatti ni jaalatti sababa saniin dhiite an dhuguma ammaan tanaan sittima yoo nama jaalattu qabaatte na wajjin sin jaaladha na jettee natti hin kijibin booda gartee yookaan naan miidhama yookaan siin miidhama an gartee jaalaluma dhugaatiin siin qaba miyyuuma sababaan itti dhiise sababa isiin nama biraa na cinaa jaalatteef saniif jaalalti gartee akkanaaf akkanan taatu waan akkanaan beeku waan ta'eefin dhaabee jechuudha meetiin tun dhugumatti gartee jaalallee qabdaati. Lah, jalan yang kau kirim tu kita dah cini, kami jalan jauh di pisah kelas. Jalan kaki boleh. Jalan jauh. Macam dah lega sih malah jalan. Kamu aku kamu. Maashaallah maashaallah yaa rabbi hiyyeetii godhi Salat sih malah jadi jenis mana pun dah. dhugumatti nama akkanaati namni gartee nama sabboontuu gartee nama ifiis beeku saba ifiitiis beeku nama maaliin aneenyuu gartee eenyummaa ofii beeku saniin jaaladha dhugumatti ati naa taatee jirta harkumatti irraa hin naa taate biddeena nama qubsu eelee irratti beekanii jiran saniifuu gaa dhugumatti sabboontu maashaallah sabboontu dhugaati. Du'ummaa akkamii gaa jaalala na waliin eegaluuf na jaalattee ammee aniin kunsiitee jira kaameeraa kaanneeti dhiifama waliin gaa gartee nama sila keessummaa nama dhufe kaameeraa akkanatti duratti hin baasanii kaameeraa illee dura baafne mee gaa uummata gartee hordoftoota kiyyaanoo maal jettame aniin kun gartee siitee moo siin taane mee. Lawan gilen dina jette nalal dina te jira kongo. Hayyama hordoftoota kiyya kanaa tokko takka salaamtaa gaafadhoo nageenya kan irra buusama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa fayyaa warahmatullahi. Maashaallah kun ammayyoon ofriin illee xiqqishoodha. Xiqqishoodha gaa kun irraa illee nama mul'atti.
inni qaqqaanfatti gaati ka Mucayyoo shawwaayee bar soota soo daa'ima taaniin hin beektu jaalala miidiyaa achitti baatan uummata keenya gartee nama gartee kaameeraa hedduu kana kaameeratti haasaa hin beeksisanii biyya laafti uummata kiyya jaaladheetiin jiraan mee waliin nu eebbisa ishee tana yaa rabbi hin fuudhi jaa gartee taan nunnullee bareedduudha maashaallaa akkas nama biraa jaalattee ganaafiti waldhame yaa uummata kiyya mee tana du'aayin ati godha kaan gartee fuudhu akkuma nama fudhallaalee mallee mee nun ati akkam jette daaf akkuma nama fudharratti walii sinaa boontu tuwaayin isin fudhallaalee. hayyee mee yaada hoo qabaatte mee kaameeraan Jaalala maal jida? Jaalachuu waan jiraate nama jaalattu qabaannaan immoo sitti hin seenammaan siraa dhaabbatu dhugaan sitti hima. an namaan jaaladhu tokko hin qabu amma booda Anaa guba oomishaa amala malee hin beekamu. daaboo sirri na beeytee jechuudha. Anillee akkasuma namaan jaalatu hin qabu aadaa rakkoo hin qabu sumaachiin bultiitti qabna jechuudha. Yalla inshallah. Taakkateetti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoo jaasha maarkamoon eegaa wanni nuti irraan tana gartee fidannee dhufne ono firendiiti jo maashaallah rabbiin naa hidhee jira. Itii tana waliin akka gartee jaalala dhugaa jaalala gartee bareedduu akka galaanaa dhangalaafnu nu taasisa inshallah du'aa godha daab ati sirri du'aa godhee baganaa fidde bareedduu sabboontuu kanaa baganaa fidde galatoomin siin jaa. Nama bareedaa sumaan fedhaa ture.